Fortuna addunyaa tana ijaaree fudhadhaani garuu ani sun namoonni gaaf tokkollee gaaf natti ulfaate jedhee hin jiru. Masiinqoo kana eegalee odumaa warri tiksin wayyuu daa'ummaadhaan kan eegalee namichi wayii iddoo keenya dhufee hin taphataa ture waa'ee cidhaa hin taphataa masiinqooticha. Masiinqoo san irraa fudhee jechuun barbaada inni garuu na tuffataa egaa gaaf tokko natti kennan xiyyaan nan dide. Aarisaa saniinaan kan mukaa qorqoorroo waan adda addaa walitti fuunee calqabnee ijoollee wajjiniin ani ijoolleen na biraa hafanii ani itti manfuufee jechuudha. Birri naaf itti jettee qotiyyoo gurgurtee niitii arabatti erguu dhiisiyaa gabaree faranjii sarraatanyaa fakkeechee niitii godhachuu jammaree. Amma gootti gurbaa tokkicha hin jiru Darajjee Shumeen jedhamu. Anaafisa qofa amma kan jirru afaan Oromootiin as keessatti masiinqoo anta bachaa jirru malee umtuu hin jiru inni anamattuu gaafii ta'e jira jechaadha. Addunyaa waan sitti fidde hamiin jettee fudhachuu qabda. In dandeenyu inni waan tokko dhiifne dadhabneetuma dhiifna. Hin dandeenye jenneetti seenuu qabna. Qarshii shantama algaa gubbaa koora abbaan qarshii dhibbaa numa mokkoora numa mokkoora.